Tintasi nama biraati walitti dhufe naan jechuu malee waan hin beeku qabu. Keessa seentee isinitti himnee jechaadha. Keessa seentee garuu nama biraa waliin hin jira. Waan akkanaa kana sin keessa gadi buutee natti hin himnee garuu jiraachuudhaaf natti himteetti isa maqaa kana sanatti himteetti. Yeroo baay'ee daa'imtuu fi abbaa isaa alfattiin kabajjii anduraasan sinitti himtii maaliif seera qabeessaan waan ta'eef lammataa kana akka waliin jirtu sinitti himtii maaliif maatii ofii kabajjii yeroo baay'ee daa'imtuu fi maatii ofii kabajjii kanumaaf meebii gabaabsitee too isinitti himte ta'uu danda'a. Gara biraatiin wanta inni irraan gahaa ture wanti isinitti himatte jira wanti addaa tokko amma gurbaan amma ani waliin walitti dhufeenya qabu kun rakkoo akkasii narraan gahaa na rukutaa maallaqa kiyya narraa fudhataa waan akkasii wanna isinitti himte jira. Mucaan ammaa kun rakkoo yookaan maallaqa akka harkaa fudhatu mucaan ammaa kun maqaan isaa Ifreem Kabbadee jedhama jechaadha. Anduraa sana osoo hin taane anammaa kana ammana isaatitti lubbuun ishii darbe kun waa'ee isaa wanni isinitti himte jira rakkoo akka irraan ga'u yookaan maallaqa wayii akka irraa fudhatu wanni isinitti himte jira. Garuu akka jettee qarshii narraa fuudhee ture qarshii san naa kenninaan na didee jechaatii jirti. Kana isinitti himattee jechaadha. Laasesii sii guutaa laasesii asii jettee. Ayyee. Isa sii baasa naan waraqaa achiita sii baasa birrii narraa fuudhee na dhoowwatee laasesii. Modereetaroonni na gargaara namoonni ol seenan miitii godhadhaadha. San booda qarshii narraa fuudhee kana isinitti himattee jechaadha. Galatooma ani sagalee ishii of biraa hin qabaa. Sagalee ishii akka maallaqa laayisansii san yookaan heeyyama san baasanii fi akka maallaqa itti kennite sagalee ishii tan hiriyaa ishii waliin haasoftu baay'ee sammuun kiyya na miidhamee jira jettee anaasoftu amma bilbila biraa keessaa hin qabaa. Ajjeechaa shamarran Oromoo gadi fageenyaan osoo hin qorachiisin yookaan ammoo gobboo fudhattanii ta'u waan san awwaaluu keessatti waan akkasii kana dhaabuu qabdu jechaadha. Hanqabbannee sanis akkaataa shirritti hojjetame gara yeroo biraa immoo itti deebinaa jechaadha. Dhugaan ishii qabbannee ofii ishiitiin of hin ajjeesne mucaa santu ajjeese jechaadha. Namni akkamitti biyya galuu fi of ajjeesa. Intalli tun akkamitti boru hojiin calqabe jettee hiriyaa ishii waliin haasofte san booda of ajjeeste. Wanta akkasii hin ta'u hin fakkaatu jechaadha. Amma abbaan ifaati obboleessi Dimbarta Shaagaariyan jedhuun biiroo tokkotu jira Finfinnee keessa aanatu namni akkasin geessuun godhaa achi hidhattanii kissii bantu jechaadha gurbaa kanarratti jechaadha. Dimbarta Shaagaarii jechuun biyya keessatti wanjala hojjetame biyya alaatitti tan hojjetame biiroo qoratutu jira jechaadha. Finfinnee keessa biiroo isa guddichaa jechaadha. Inni akkasii nu dhageessisimee obsi. Baasan jira bilbila biraa keessa. Taap godhaadhaa koppii link sheer godhaadhaa namoonni hiriyaa kaaruu taatan yookaan obsee taatan East Afrikaa jirtaa? East Afrikaan hin jirtu. Kennaa tuulamaati kennaa tuulamaa jirtaa? Yaada qabdaa? Daqiiqaa tokko. Yaada kennadheen bu'aaniiru. Hin dheeressu yaadni ani kennadhu yoo jiraate sagaleewwan garaagaraa wantoonni ragaa ta'an jira. Garuu imbaasiin biyya kana keessa jiru dhimma kana laaffisee ilaalatii jirachaadha. Maaliif yoo jettanii dhiibbaa uumuu kan danda'u imbaasiidha. Lammii biyya kana keessa jiraatu bakka bu'ee kan dalagaa jiru imbaasiin Itoophiyaa biyya kana keessa buufatee jira jechuudha. Dhimma kanarratti namni nuu hojjeta jennee nuyi eeggannu isaan immoo dubbii kana akka laaftutti ilaalaa jiru. Lubbuun namaa isaan biratti gatii dhabaa jirti. Namni namaaf gatii dhabaa jira bakka namni miizana kaasaan jiru fuula namaatitti. Maal jechuun barbaada imbaasiin biyya kana keessa jirtu hojiirra jirtaa as bayitii dubbadhu lammii nama baay'ee dhabne biyya Arabaa kana keessatti namni du'ee akka tisiisatti ilaalamaa jira. Waggaa 2 waggaa 3 lakkoofsaa jirachaadha. Bara darbee hanqabbanne irraa kaastanii yoo laaltan nama konkolaataan biyya kana keessatti dha'ee lubbuun isaanii darbes yoo laaltan nama meeqatu gumaan isaanii osoo hin kaffalamin jira agaarraatitti akka salphaatti ilaalaa jirrachaadha. Tuffataa jirra lubbuu namaa. Maaliif lubbuu namaaf gatii laachuu dhiisee hin baasin as keessa jiru kun maal hojjetaa jira?
lammii isaa kana akkamitti qabatee jajjabeeffachaa jira. Du'i namaa kun ammam isa biratti gadda isatti dhaga'amsiisaa jira. Maal hojjetaa jira? Yakkamaan kuni mana ishiin keessaa duute keessa jiraachaa jira. Baqatee hin jiru jarana maal taatan? Indee manuma ishiin keessaa duute sana bakkuma ishiin duute san jiraachaa jira. Dhiiga ishiirra dhaabbataa jira ganamaaf galgala. Achitti nyaatee dhugaa jira. Moobaayilii ishiitiin sooshaal miidiyaa ishii fayyadamaa jira. Hiriyoota ishii biloog gochaa jira. Afaan guuttannee waan dubbachuu dandeenyu osoo marrimaan keenya osoo nu gubatu eessatti akka dubbatanii dhageessifatan wallaalle malee marrimaan keenya gubataadha jechaadha. Sooshaal miidiyaa ishiitiin socho'aa hin jiru. Hiriyoota ishii biloog gochaa hin jiru. Warra riikardii ishiin namaa qabaa turtellee duuba deebi'ee balleessaa hin jiru. Akkamitti ilaalaa jira hin baasin? Maal argate moo gubboo wayii nyaatee callisaa jira? Qaama seera tanaan qeeqaa jiru. Indee hawaasni koo dhugaa barbaada deemee eenyutti iyyatee akka dhageessifatu wallaalee miilli isaa mudhukee namni dhugaa barbaadu boo'ee ofirra gattaa'ee galee jira bara. Gaafa dhugaa barbaaddannu lafti nu itti deemnee hiyyannu sun dhugaadhaaf yoo gatii qabaate dhugaadhaaf iddoo olaanaa of keessaa yoo qabaate nuu mirmatee nu faana deemee dhugaa keenya nuu baasa. Dhugaan kun hin ba'u taananii hin baasirraa gaaffii qabnachaadha. Hin baasiin gatii keenya xiqqeessee jira. Nama ta'uu keenya akka tisiisatti ilaalaa jira. Isa kanatu na gubaa yoon dubbachuudhaa deeyanii haasa'iin na dheeressaa na ga'eera. Itti fufaa. Galatoom hiriyoota ishee ol galchuu yaalichan godhee ture mee boonii mee siifu mee dubbadhu hiriyaa ishii keessa boonii ati azzalaa ergadhu mee piliis olatti galcha boonii hiriyaa ishii akka taate nan beekaa piliis daddafaa ergadhaa dubbadhu mee siifu jirta. Okay, yoo dubbachuu hin dandeenye oliin galchinaadha. Oliin galinaa please yoo dubbachuu dandeessan qofa ol galaadha. Taap godhaadha. Boonii eessa jirtamee boonii hiriyaa ishee akka taate nan beekaa kana durallee waan natti himtetu jira. Eessa boonii? Boonii ol harkisaa modereetaroonni boonii qofa ol harkisaa. Koi nan galcha koi obs. Modereetara qabda biree. Nama biraa oliin galchinaa please boonii ol galchaa. Maatiin viidiyoo haa cufatanii hingaa bakka roobale viidiyoo cufadhaa. Booniin ol galteerti. Okay, hiriyaa ishiiti ati. Hawwii. Harun nan beeka yaa gibbii tokko ture nuti. Okay, mana tokko keessa turtanii. Bakka isheen nuti sana ijaazaa koo ture. Innaa yeroo achi turetti waan natti himte jira waan ta'eef. Daqiiqaa baay'een fudhadhu hundi keessan bakka nagaa taatanii maatiin isaa ishees jajjabina isiniif haa laatu. Kaarunii isheen akkasii jedhee dubbachuu hin danda'u dubbis dhiiressuu hin barbaadu. Ishee wajjin mana sana keessa ji'a lamaaf tureeraanii deddeebitee dhufti jechuudha isaan bukkee. Isaan bira dhuftee nyaata minaamin hojjettee fi galtii sababbaan isheen dhuftee. Eenyudha isaan bira no viidiyoo maa cufachiistan viidiyoon cufsiisina manni hin gadi bu'aa viidiyoo banaddaa waa'ee lubbuuti irratti dubbachaa jirra waan ta'eef banaddaa xiiqii banadhu okay mana eenyudhaaf hojjechaa jirti eenyudhaaf hojjettimee nyaata. Roobalee firoon fiqirannyaa isheedha jaalallee ishee jechuudha. Ayyee. Hiriyaan firoos hin jira eebbadha. Innaa isheen duutee jirti isheen bakka dhugaa jirti. Nuti immoo warra asirra jiru bakka dharaa jirra. Garuu dhugaan jirtu immoo tokko dubbiin tokkoyyuu gatii qaba baay'isanii. Dhugaan kunis bahus hafus dubbiin tokko gatii qaba. Kaaruun wantoonni isheen beektu baay'ee jira. Akka inni ishee isheen lubbuudhaan darbuun dura maal sitti himte fakkeenya fi jaalalleen kiyya na rukutamoo maal sitti himte maallaqa narraa fudhate moo waan ishii sitti himte jira ragaa bahuudha kun beektaa? La waa'ee rukuttaa otoo hin taane roobali maaltu jira beektaa? Birrii waraqaa nuti jifattu akka itti laatti natti himteetti. Birrii 8,500 akka itti laatti natti himteetti. Galatoomi duratti illee kanuma jennee jira sagaleen ishiitti san nu bira gahe kanuma jedhaa jira. Birrii 8,500 mana madaa miti akka dhufteetti kaansileeshinii qabattee akka dhufteetti akka itti laatti natti himteetti. Ani bakka dharaa jira. Nama kamitti laatte? Isheen bakka dhugaa jirti firootti. Firoo jechuun Ifreem Kabbadee jedhamu fiqirannyaa ishee yookaan jaalallee ishee
Tammanas isaa keessatti lubbuun dabartisanii jechaadha. Yaa. Hayyee. Achii garuu isheen suuraa dubartii isa wajjin suuraa kaatee argiteetti garuu gatii waraqaa kana fudhachuu qabduuf obsuun qaba hawwi. Yoon obse malee waraqaan kun naaf kan ga'u waan kana yoon dubbadhe waraqaan kun na jalaa bada waan ta'eef adaraa kee hin dubbatin jettee ilmoo wal fakkaachiistee ittiin jechuudha. Suuraalee nama wajjin. Okay. Amma gaafa ishiin achirattu yaalalleen ishii suni dubartii biraa waliin suuraa ka'ee isa argitee in dubbadhu amma yoonan isa gaafadhe waraqata kiyya kana naan hojjechiisuu maallaqa kiyyas naan deebisu jettee sodaatte. Sodaan ishee kana ture? Sodaan ishee kana ture. Isheen amma guutumaan guutuu kan isheen barbaaddu waraqaa fudhattee hojii ishee hojjechuu fi achi bakka hamma irra jirtu kanarraa socho'uudha. Kan isheen barbaaddu jechuudha. Yaadni ishees kana ture. Waraqaa koo hamma fudhutti wanni fedhayyuu hoo dhufe hin dubbadhu jettee turte jechuudha isheen. Garuu immoo dubbiin garaatti qabatan gaafa fincilu ishuma miidhee bahee jechuudha. Isheenis lubbuun dabartee gaafa sana isaan mana hin turre mana ijaazaa koo ture manichi. Isaan kilaasii kireeffatanii taa'u. Bakki isheen lubbuun itti bahee sun mana kan keeti an keessa jiraattu sanii? Nuti kireeffannee jiraan namitti warra irraan jiraatu kireeffatee jiraata. Dubaa ittiin beektu waan ta'eef. Ijaazaa jechuudha. Fooqii tokkorra turtanii? Gibbii tokko keessan siin jechaa jira. Ani harka kaarurraa nyaadheera baay'isawii. Dhugaa isheetu na keessa jiraafin dubbadhe akkana beeku. Mana tokko keessa hin jirtanii garuu gibbii tokko keessa ture. Isaan kilaasii kireeffatanii nuti immoo saadooni jiraanna. Isaan kilaasii kireeffatan achuma keessa. Manuma tokko jechaadha. Kana jechuun manuma tokko. Isheen garuu gaafa dhuftuun wajjin taphattiin wajjin haasoftii kaaruun nama garaa nama dhoofatu miti sii galeemi. Bakka waan jiru waan keessa ishee jiru namatti himatti. Kana duras akka nama biraatiin miidhamte natti himtee turte. Itti dabalataan immoo inni kuni waraqaan si hojjechisa jedheen waraqaa si hojjechisa birrii irraa fudhee ka'ee waraqaa intiin isaa bilookii jala jira jechuudha yeroo sana kaampaaniin inni jala jiru bilookii jala waan jiruuf amma immoo nama biraas si hojjeta jedhanii sanbatootti laate jechuudha. Sanbatoon naa hojjechaa jira naan jette isheen afaan isheetiin. Nuti naasofna yeroo baay'ee kushinaa keessatti yeroo hojii hojjettu naasofna jechuudha. Aan achiin taa'aa waan ta'eef. Kanaafuu sanbatootti laatee waraqaan koo naan dhumne hawwii isaa jedhee dhiphachaan jira naan jette. Hin dhiphatin hin fudhadhu. Sagaleen sitti ergite sagalee wayii sammuu keenya jeeqame sanbatoon bilbila na duraan kaasu maallaqa illee itti kennee jira hin jettu suni sitti ergite sagalee san nu bira jira waan ta'eef. Isheen booyisiin otoo hin taane nuti koo roobalee qaamaan haasofnee bara mana tokko keessa jirraa bara. Booyisiin miti. Gaafa lubbuudhaan dabartu san ati eessa turte gaafa san wal argitanii jirtu? Ani iddoo hojiin jira gaafa sana iddoo hojiin jira. Bilbilaan wal argitanii? Laayifii irratti wajjin haasofnee turre gaafa ganama sana jechuudha. Sa'aatii meeqa irratti waliin haasoftan laayifii irratti ishee waliin? Ganama laayifii irra turte ani sa'aatii ilaalle daa'ima wajjin waan jiruuf laayifii irra dhuftee barbaree naa ergi jedhanii itti haasa'een ture jechumaan ookee naan jettee galgala sana immoo isheen boqattee ishee ijoollee achi keessa jiran irraa hin dhageenye. Okay, liivii keessan irratti maal jette maal haasoftan waa'ee maalii haasoftan? Waa'ee biraan haasofne isheen guyyicha hojii bichaa hojjetaa turte koottaa qalabadhaa jechaa turte yaani bakka jechuun nama du'uuf otoo hin taane wanni du'a jedhamu fuula ishee irra hin jiru.